Araarri nageenyi fi ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Har'a barumsa keenya ni eegalla. Barumsi keenya baay'ee tooppikii barbaachisoo waan ta'eef xiyyeeffannoon dhaggeeffadha. Tooppikichis kakuun moofaa yookiin seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera haaraa yookiin seera hafuuraa jijjiiramuu isaa kan jedhu. Ani mata kan akka sirriitti hubadhutti macaafni qulqulluu akka rakkoo qabuutti fudhaa ture. Erga mata-duree kana sirriitti hubadhee dhoksaawwan macaafa qulqulluu hedduu naa gale. Kanaaf mata-dureen keenya guyyaa har'aa kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef yaa dhaggeeffattoota kun sirriitti xiyyeeffannoo guddaa godhaafi dhoksaawwan macaafa qulqulluu gaafa mata-duree kana hubattan karaa hedduun isinii gala. Kanaaf mata-duree kana sirriitti irra deddeebi'aati sirriitti xiyyeeffannoo guddaa godhaafi. Mata-dureen kun mata-dureewwan hundumaa beeziidha. Wanti karoorfame yookiin wanti waadaa galame tokko seerarraa qo'atamuu hubachuuf jalqaba wanta karoorfamee raawwii isaa wal bira qabnee ilaaluu qabna. Hojiiwwan adda addaa waajjira keessatti karoora adda addaa seerarraa qo'atamu karoorrii fi raawwii isaa wal bira qabnee ilaalla. Yoo piroojeektiis ta'e fiizikaalii piroojeektichi akkamitti hojjetamee fi diizaayinii isaatiin wantoota hundaa guuttachuu isaa wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Hojiiwwan garaagaraa kan seektaraa seeraan hordoffii fi gamaggammii gochuudhaaf jalqaba karoora sirriitti hubachuun wanti karoorfame sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaa. Odiitii gochuudhaaf wantoota dura karoora qabamee fi raawwisaa sirrii ta'uu sirriitti addaan baafachuu qaba. Kakuun dura akkuma jirutti gara kakuu haaraa hubachuu jijjiiramuu hubachuudhaaf jalqaba irratti kakuun dura maal akka ture fi maaltu nuu kakatame amma immoo maaltu raawwatame amma akkamitti akka hojjeta addaan baasnee sirriitti hubachuu baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu sirriitti xiyyeeffannoo goonee kakuun dura maal akka ta'ee fi amma maal akka ta'e addaan baasuu qabna. Seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera hafuuraa jijjiiramuu hubachuuf luqqisiiwwan gurguddoo 5 sirriitti hubachuu nu barbaachisa. Luqqisiiwwan kana irra deddeebinee sirriitti addaan baasuu qabna. Luqqisiiwwan gurguddoo 5 kana. Luqqisii tokkoffaa Ermiyaas 31:33-36 sirriitti hubachuu qabna. Luqqisiin kun kakuuwwan Yesuus Kiristoos kakuuwwan duraa akka kakuu moofaa gara kakuu haarawaatti waadaa nuu galame arganna jirratti. Waadaa hedduutu jira bakka hedduutti galame. Isaayyaas keessatti galame macaafota bakka hedduu garuu macaafota jiran keessaa kan akka macaafa Ermiyaas 31:33 haga 36 sirriitti nuu ibsan jiru. Akkasumas abdii Waaqayyo nuu kenna. Abdii luqqisiiwwan kun kakuu nuu galame kana nuuf raawwachuuf Yesuus Kiristoos abdii nuu kenna jechuudha. Echirratti Maatewos 5:17-20 irratti Yesuus Kiristoos biyya lafaarra deemee barsiisu. Kakuuwwas ni galame san akka nuu raawwatu seeraa fi barsiisota raajotaa akka nuu raawwatu abdii nuu kenna jechuudha. Hojii ergamootaa 2:33 irratti kakuun nuu kakatame. Echirratti Ermiyaas 31:33-34 irratti nuu kakatamee fi abdiin Maatewos 5:17-20 irratti nuu kenname nuu raawwatu argina. Roomee 7:1-6 irratti kakuu duraa yookiin kakuu moofaarraa gara kakuu haaraatti ce'uu keenya fakkeenya gaa'ilaatiin fudhatee nuu ibsa jechuudha. Lammaffaa Qorontos 3:1-8 kakuun moofaa akkamitti akka hojjechaa turee fi kakuun haaraa immoo amma akkamitti akka hojjetu sirriitti adda baasee nuu ibsa waan ta'eef
sirriitti luqqisiiwwan kan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababbiiwwan luqqisiiwwan armaan olii shanan hubachuu dhabaniif rakkoowwan uumama sadii amma isinii tarreessu. Rakkoowwan sadeen kan tokkoffaan amantoota akka warra Ortodoksii fi Kaatolikii ilaalchise seerri barreeffamaa akkuma jirutti gara seera hafuura qulqulluu sababii hubachuu dhabaniif luqqisiiwwan kana tartiibaan waan dubbisuu dadhabaniif seerri keenya ida'ama seera moofaaf seera haaraa. Amantoonni Ortodoksii Kaatolikii ilaalchisee seerri barreeffamaa gara seera hafuura qulqulluu jijjiiramuu beekuu dhabuu isaaniitiin amantoonni kiristaanaa akka Ortodoksii fi Kaatolikii seerri keenya ida'ama seera barreeffamaa seera moofaa fi seera hafuuraa yookiin haarawaati. Akkamitti amantoonni kiristaanaa akka Ortodoksii fi Kaatolikii seerri keenya ida'ama seera moofaaf haaraa beekte jedhuuf look seerri amantaa kiristaanaa akka Ortodoksii Kaatolikii walqixa ta'a. Seera gabatee dhagaa yookiin seera taabotaa isa seera kakuu moofaa cimsuuf kenname ida'uu seera laphee namaa isa seera haaraa cimsuuf kenname lachuu fudhatu jechuudha. Namni seera moofaa seera gabatee dhagaa irratti barreeffame buluu hin dandeenye. Garuu seera haarawaan buluu danda'a. Namni seera moofaan buluu hin dandeenye. Kanaaf foolsiidha jechuudha. Namni buluu danda'u hin dandeenye waan ta'eef foolsiidha. Inda loojikaalee loojikii yoo deemne seera laphee namaatiin namni buluu hin danda'a. Dhugaadha. Akka loojikii irratti warroonni loojikii baratan foolsiif tiruu walitti foolsii ta'a. Kanaafuu seerri kun lamaan walitti dhufeetoo ida'amni kun foolsii ta'a malee tiruu waan hin taaneef seerri kun fudhatama hin qabu yookiin sirrii miti jechuudha. Amantoonni kiristaanaa kan akka Ortodoksii fi Kaatolikii seera gabatee dhagaa yookiin taabotaa fi seera laphee namaa kakuu haaraa ni fudhatu. Seerri dhagaa yookiin taaboonni erga gara seera laphee namaatti jijjiirame seera laphee namaan qofa bulla malee seera lachuu ni miti. Gabatee kakuun wanti kennamee sirriitti hubachuu qabna. Waa'ee seera barreeffamaa yookiin seera moofaa hubachuuf ba'uu 24:12 irra hubachuu qabna. Maal jedha seerri ba'uu kun? 24:12 maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin nan dubbisa. Ammas Waaqayyo Museedhaan tullicha irratti ol ba'e gara koo koottu achi ture. Ani gabatee dhagaa seeraa fi abboommi sabni kun ittiin gorfamu ani irratti caafee sitti nan kennaa jedhe. Abboommiin kurnan dhagaa lama irratti caafame caafata kakuu Waaqayyo saba isa wajjin walii galu cimsuudhaaf. Look Waaqayyo seera kana hoo kennu gabatee dhagaa irratti taabota irratti seera barreeffamaa kun cimsuuf walii galtee jechuudha. Caafetoo itti kenna. Kanaaf seerri kun hojiiwwan gurguddoo walii galtee waan ta'eef hoo seera kana kabajan Waaqayyo ittiin hojjechaa ture jechuudha kakuu moofaa keessatti. Keessa deebii 9:9 irratti yommuu hangaftoota dhagaa kakuu Waaqayyo wanta si wajjin kakuu gale irratti caafe san fudhachuuf gara tullichaa ol ba'e guyyaa 40 halkan 40 tullicha irra nan taa'e. Yeroo san buddeena hin nyaanne bishaanis hin dhugne jedha Musee. Seerichi gabatee dhagaa kun seerri taabotaa kakiicha nu cimsuuf kenname jechuudha. Adeemsa fayyinaa waldoota hubachuu dhaban. Sababni seerri waldaa amantoota Pirotestaantii akka qoqqoodamu gahee guddaa taphate inni guddaan jechoota akka amanuuf jaalachuu hubachuu dhabuudha. Amantoonni Pirotestaantii baay'een isaanii amanuu yaada qalbii jijjiirrachuu qofa yaaduun amanuuf fayyine malee cuuphaaf kennaa irbaata qulqulluun hin fayyine. Kun dogoggora cimaa. Amanuuf jechuun adeemsa cuuphaa fi kennaa irbaata qulqulluu booda hafuurri qulqulluu garaa namaatti jigsuudha. Roomee 5 irratti sababii Waaqayyo jaalala isaa karaa hafuura qulqulluu nuu kenne garaa keenya keessatti dhangalaafsu abdiin hin yellaasisu jedha. Amantoonni Pirotestaantis akka qoqqoodamu gahee guddaa kan taphate jechoota akka amanuu seera barreeffamaati. Kunillee akkuma seera barreeffamaa san amanuu akkuma seera barreeffamaatti fudhatu jechuudha. Seera hafuuraan amanamu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiinis jechichi gargara. Amanuu jechi
belief fi feezii jedhamee bakka lamatti qooda. Feez jechuun in spiritually amma achi irratti macaafni qulqulluun amanuun fayyina hin jiru. Belief yoo dhuun ta'e feezidha. In spiritually amanna jechuudha. Seerri seera hafuuraa waan ta'eef hafuurri qulqulluu amanaa ta'uu keenya dhugaa nuu ba'uu qaba malee seera barreeffamaan amanaa jechuun namni afootti ba'ee nan amana jedhee guyyaa qalbii jijjiirratti irraa duun jedheen ooddii mana qulqullummaa keessa namni tokko amanaa ta'uuf darbuu qaba. Inni rakkoo sadaffaan immoo seerri barsiisota raajotaa karaa seera hafuura qulqulluutti jijjiiramuu waldoonni morman hedduudha. Har'allee namoonni hedduu biyyuma keenya keessattuu maqaa raajii abaluu jedhee waldaa banateetoo kallattii adda addaan dhufaa jira. Garuu seerri raajii echarraa jalqaba. Saamu'eel hamma Yohaannis cuuphaa qofa. Har'a namni maaliin gorfama? Gaggeessummaa hafuura qulqulluutiin. Luqaas 16:17 irratti seerri raajoonni hamma bara Yohaannis cuuphaa turan. Ergasii wangeela mootummaa Waaqayyoon lallabe. Namni hundumtuu dhiibbatee itti galuuf yaalaa jira. Garuu seericha itti caafame keessaa gar tokko fidalaallee hir'achuu irra waaqniif lafti duraa baduutu salphata. Hojii ergamootaa 3:24 raajoonni Saamu'eelii jalqaba. Raajoon Saamu'eel cuupharraa jalqaban. Gidduu Saamu'eelii irraa jechuu kiyya. Raajonni Saamu'eelii Yohaannis cuuphaa gidduu malee isa duras boodas hin jiru. An akka Musee raajii mul'ata arguu hin jiru. Garuu maqaan raajiin kennamneef. Sababni isaa yeroo Musee seera raajii waan hin jirreef. Rakkoowwan armaan olii sadeen kana malli furmaataa luqqisiiwwan armaan gadii 1-5 sirriitti hubachuudha. Luqqisiiwwan 5 armaan olitti tarreessi kana jechuudha. Amma luqqisiiwwan kanneen tokkoonis ni ibsa. Tokkoffaa maalirraa kaana? Ibsa kakuu Ermiyaas 31:33-34 irratti nu gale irraas ni ka'a. Macaafni qulqulluu macaafa kakuu haaraa dubbisuun dura kakuu macaafa raajii Ermiyaas 31:33-34 irratti dhibbeentaa dhibba hubachuu baay'ee barbaachisaadha. Aagaan an luqqisii kana dhibbaan hubadhutti wangeelli hoo barreeffamu bakka bakkatti akka hanqina qabuutti fudhaa ture. Erga barsantii dhibbaan hubadhee garuu dhoksaawwan hedduu macaafa kallattii hedduu keessattuu waa'ee mul'atni Yohaannis baay'ee macaafa cimaa fi baay'ee nama ifu. Garuu ergan luqqisii kana hubadhee macaafuma mul'ataa sanuu sirriitti naa ife jechuudha. Kanaafuu yaa dhaggeeffattoota keenya isiniin gorsa. Kallattii kamiittuu kallattii macaafa kakuu haaraa dubbisuun dura parsantii kakuu Yohaannis 31:33-36 irratti keessattuu 36 irratti maal jedha? Seeronni kun yoo jabaatee dhaabbachuu baate qofan saba Israa'eliitiin fuula koo duraa deemaa jedha. Seeronni kun eega jabaatee dhaabbatutti seerri kakuun achirratti nu gale kun parsantii 100 hibanne jechuun mootummaa Waaqayyoo akka gallu. Dhibbatti sirraa laala Yohaannis 31:36 irraa hubachuu hin dandeenya. Seerri kun sirriitti seera guutuu irruu miti. Kakuun kun sirriitti irra deddeebi'aa yaa saba kee. Ammatti deebinna. Ermiyaas 31:33-34 maqaa gooftaa Yesuus isiniif hin dubbisa maal jedha? Kakuun bara san Israa'eliif galu kanatti fufee jira jedha. Kakuun bara san Israa'eliif galu kanatti fufe. Ani seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Yaada keenya keessa 1 2 garaa isaanii keessatti nan caafa. 3 Waaqayyo isaanii yakkaa isaanii nan dhiisa jedha sadaffaan. 4 cubbuu isaanii deebi'ee isaaniitti lakka. Hundi isaanii xinnaa amma guddaatti waan na beekaniif si'achi namni tokkollee Waaqayyo bari'ee gorsuu hin barbaachisu. 5 luqqisii kanarraa wantoota gurguddoo 5 arganna jechuudha. Wantoota
ijoo ta'an kan adda addaa asirratti namoonni tokko tokko yakkaa fi cubbuu akka tokkootti fudhattee dogoggora adda addaa seena. Asirratti jala murtanii kan beekuu qabdan kiristaana yakkaa fi cubbuun gargar ta'u. Yakkaaf cubbuun gargar ta'u sirriitti jala murtanii. Ermiyaas 31-33 qabxiiwwan adda addaa 5tu argama. Seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Seera Waaqayyoo yaada keenya keessa kaa'u. Waaqayyo Waaqa dimokiraatawaa. Uumaa isaatiin nama kamiyyuu zim jedhee kaa'uu hin ta'in namoota qalbii jijjiirratan Waaqayyo fudhata. Nan amana jedhanii ta'u qalbii jijjiirratan keessa yaada isaanii keessa kennaa hafuura qulqulluu kennaaf hafuura qulqulluu anka. Yakkaa isaanii nishi garaa isaanii keessatti ni caafa. Garaa isaanii keessattis ni caafama jechuudha seerri. Yakkaa isaanii nan dhiisa. Yakkaan asirratti maal hin dhiifama? Cuuphaa. Cubbuu isaanii deebi'ees ni lakkaa'ama. Cubboo jedhu asirratti maal hin lakkaa'u yoo jechi jedhu irra wanna deddeebi'amee hojjetu. Dhiiga Yesuus Kiristoos hin dhiifama jechuudha. Kakuu moofaa akkuma jirutti gara kakuu haarawaa waan jijjiirameef laal. Kakuu moofaa keessatti cubbuun kan dhiifamu namni cubbuu hojjete loon keessa guggee keessa dhiigane fidee lubatti kennaa limni qalee aarsaa dhiyeessee aarsaa sallaalee dhiisa. Kanaafuu amma gara dhiiga Yesuus Kiristoositti jijjiirame. Yakkichis immoo cuuphan nurraa dhiiqama jechuudha. Kittaannaa ijoollee dhiiratii wal fakkaata sirratti waan hubachuu qaba. Si'achi namni tokkorra obboleessa isaatii Waaqayyo bari'ee gorsu. Dura maaliin gorfama? Hafuura qulqulluun gorfama. Har'a hoo dura raajotaan gorfamne gara hafuura qulqulluutti jijjiirame jechuudha. Wantoota gurguddaa shanan kana kaat sirriitti tokko hubachuu qabda yaa kiristaana. Ishee dhukkisii Ermiyaas 31-33 yommuu ibsamu yaada isaanii ilaalchisee Ermiyaas 31-33 wanti hubannu. Ermiyaas 31-33 irratti as seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a yommuu jedhu kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo yaada keenya keessa kan nutu kaawwata malee Waaqayyoo miti nu kaa'u jechuudha. Kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo lola asirraa ani barasan jechuudha. Kakuu haaraa kana keessatti seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a jedha. Nu maal gochuu qabna? Yaada keenya hafuura qulqulluutti himuu qabna jechuudha. Hafuura qulqulluu gargaarsa ayyaana Waaqayyoo jira. Kakuu moofaa keessoo akkuma sagalee Waaqayyoo irratti hinetu ofii yaada keenya keessa kaawwanna jechuudha. Mee luqqisii kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo yaada keenya keessa kaawwachuu ibsu tokko of kame Iyyaasuu 1:8 irratti maal jedha? Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Halkanii guyyaa waa'ee isaa yaade. Karaan kee akkasii qajeelu wanti gootu akka ofii xassiigaa wanti caafame hundumaa godhii eege. Afaan kee keessaa hin dhabamin yommuu halkanii guyyaa dubbise jechuudha. Kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo nuutu yaada keenya keessa kaawwata jechuudha. Kakuu haaraa keessatti gargaarsa jira. Hafuura yaada keenya hafuura irratti goona. Hojiin hafuuraa nu gochuuf nutti yaaduu fi hafuura jechuun ayyaana gam akka garaagarummaa guddaa qabu. Hafuura wanna hundumaa beeka. Wanna inni Waaqayyo ture. Hafuuricha Waaqayyotu nu gargaara jechuudha. Kakuu moofaa keessattuu yaada keenya akka inistiraakshiniitti fudhannee akkana jenna jechuudha. Kunoo qajeelummaa Waaqayyoo uffachuudha. Kakuu haaraa keessatti Isaayyaas 51:7 irratti warri qajeelummaa beektan na dhagaa warri seera koo yaadatti qabattanis dhaggeeffadhaa. Gadhiisi namootaas sodaatina yommuu isinitti qoosan hin na'inaa jedha. Asirratti qajeelummaa seera keessa warri yaadatti qabattan nuutu yaadatti qabata. Roomee 8:6 yaada fedhii foonitti hundu afite. Yaada ofii fedhii hafuura qulqulluu. Kakuu haaraa keessattuu yaada keenya fedhii hafuura qulqulluu irrattiin. Iyyaasuu 1:8 fi Roomee 8:6 irraa wanti hubannu kakuu moofaa keessatti yaada keenya seera Waaqayyootti dhuuqama. Kakuu haaraa keessatti garuu yaada keenya fedhii hafuura. Kakuu haaraa hafuura ayyaana Waaqayyootiin jiraan akka kakuu moofaa yaada keenyan gaggeessummaa
kakuu seerichi akka inistiraakshiniitti akka ajajaatti fudhannee ajaja san duuka bu'uu oduun ta'in ayyaana waaqayyootiin of qulqulleessineetu jechuudha. Hafuuraan eenyummaa keenya moofaa ajjeesne kan Iyyasuusin Kiristoos kaane kan isaatiin jiraachuu wanni hunda waan Iyyasuus Kiristoos go'achuu jechuudha. Galaatiyaas 3:23 irratti oduu amantiin dhufin amma gaafa mul'ifamee boojuu harka seeraa jalatti hidhamnee turre laata. Harka seeraa jalaa ba'an ayyaana jalatti of galchuudha kakuu Waaqaa keessatti. Laal diyaagiraamii kanarraa waan guddaa hubata. Kakuu moofaa keessatti yaada keenya maal irratti? Seera Waaqayyoo irratti. Kana hojjetaa argan Iyyaasuu 1:8 irraa. Kakuu haaraa keessattoo yaada keenya hafuura Waaqayyoo irratti. Roomee 8 irraa argan. Diyaagiraamii kanarraa wanna guddaa. Garana jijjiiran jechuudha. Seera keenya gara seera Waaqayyootti uurraa gara ayyaana irratti ayyaanan jiraachuu. Kakuu moofaa keessatti seera akka inistiraakshiniitti akka ajajaatti fudhanneetoo ittiin gaggeeffamna. Kakuu haaraa keessattoo eenyummaa keenya isa moofaa fedhii foonii keenya ajjeesne kan Iyyasuus Kiristoos uffannee ayyaana Iyyasuus Kiristoosiin deddeebina jechuudha. Garaa isaanii keessatti nan caafa. Seera kee yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessatti nan caafa. Achumarratti duqqisiiwwan kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo garaa keenya keessatti caafuu mul'isu. Maatewos 16:17 irratti kanarratti Yesuus deebisee yaa Simoon yaa ilma Yoonaa ati kan ayyaanumte kan abbaa koo isa waaqarraa sitti mul'ise malee yaadni nama foonii sitti mul'isu. Kakuu moofaa keessatti namni maal qaba? Yaada foonii. Yaada foonii sani maaliin to'ata? Hafuura wannoo an hafuuran ja'a seera akka inistiraakshiniitti godhateetu yaada foonii saniin of gaggeessachuudha. Hafuuricha caalchisee jechuudha. Kakuu haaraa keessattoo yaada foonii kana seerichaan ajjeese kan Iyyasuus Kiristoos yaada isa laal hafuuraa saniin ka'ee isaan gaggeeffama. Ayyaanatu jira. Maatewos 7:5 irratti utuu inni kana dubbachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isatti uwwisee sagalichi duumessa keessa dubbate. Kun ilma koo isa an jaaladhuudha. Gammachuun koo isaarraa raawwatama dhagaa jira. Kakuu moofaa keessatti Waaqayyo nutti dubbata jechuudha malee akka kakuu haaraa kana yaada keenya ajjeesnee garaa keenya keessa nuuf taa'u jechuudha. Fe'ii foonii keenya ajjeesnee fe'ii hafuura qulqulluutiin akka kakuu haaraa kana ayyaanni hin jiru kakuu moofaa keessatti jechuudha. Garuu kakuu haaraa keessatti ayyaana guddaa jira. Duqqisiiwwan kakuu haaraa keessatti seera Waaqayyoo garaa keenya keessatti nu caafu mul'isu. Tokkoffaa Efesoon 3:17 Kiristoos amantiin garaa keenya keessa akka buufatu jaalalatti hundaaf hundeeffatu qaba. Kiristoos amantii Iyyasuus Kiristoos inni sagalichi jechuudha. Iyyasuus Kiristoos jechuun sagalee dameewwan 7 jechuudha. Amantiidha garaa keenya keessatti keenya ajjeesne jechuudha. Fe'ii foonii keenya san kan Waaqayyootiin ayyaana Waaqayyootiin gaggeessummaa Waaqayyootiin jiraanna jechuudha. Innis taansi tokkoffaa Qorontos 3:16-17 isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoo isin keessa akka jiru hin beektaniire. Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo balleessa Waaqayyo immoo isa balleessa. Mana qulqullummaa Waaqayyoo dhuguma qulqulluu innis isinuma. Kakuu haaraa keessatti nu mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waaqayyo nu keessa jira jechuudha. Waaqayyo hafuura qulqulluu jechuudha asirratti. Hafuura qulqulluu sagalee Waaqayyoo amantiin garaa keenya keessatti jaalalatti nu kirraa wanni ba'u tokkichu kakuu haaraa keessatti hin jiru. Fe'ii foonii keenya ta'e fe'ii hafuuratiin gaggeeffama jechuudha. Kakuu moofaa keessatti garuu sagalee Waaqayyoo yookiin seera Waaqayyoo akka inistiraakshiniitti fudhannee fe'ii foonii keenya san ittiin ubbitu jechuudha. Kakuu haaraa keessatti immoo fe'ii foonii keenya ajjeesuun kan Waaqayyoon kaane ayyaana fi gaggeessummaa hafuuratiin jiraatu jechuudha. Laaffiluu chaartiin kun saakoolojii ministeerri barnoota Itoophiyaa baase irraa fudhatame. Kakuu moofaa keessatti akkam seeti. Akkuma barumsa biyya lafaa ammaa kana
rifachiisoo jira. Stimulus jedhama Ingiliffaan. Qaamolee miiraa sensorii meemoorii jira. Yaada. Sensorii meemoorii kanarraa qaamolee miiraa keenyarraa yaada keenya keessatti goona jechuudha wannoo. Jechicha Waaqayyoo. Jechicha immoo ofuma keenya laphee keenya keessatti barreeffannee jechicha immoo laphee keenya keessaa gara yaadaa baasne kun akkana jedhame ta'e ittiin of to'anna jechuudha. Kakuu moofaa keessatti jechuudha. Kakuun moofaa haala kanaan hojjeta. Kakuu haaraa keessattoo ayyaanni gidduu yaada keenyaa fi laphee keenyaa galeetu hafuuran gaggeessummaa hafuura qulqulluutiin deddeebina jechuudha. Gaggeessummaa hafuura qulqulluutiin laphee keenya nu qulqulleessee kan Kiristoos nu qulqulleesse jechichi gargaarsi cimaa jira kakuu haaraa keessatti. Yakkaa isaanii nan dhiisa yommuu jedhu maal jechuudha? Yakkaa isaanii. Dhiiga cuuphaan nu dhiisa yakkaan kun. Yakkaa fi cubbuun asirratti namni jala butee kan beekuu qabu gargar ta'u. Cubbuu isaanii deebi'ee isaanitti lakkaa'u dhiiga Yesuus Kiristoos. Ibsa Ermiyaas kun namicha irratti argama. Seeta yakkaaf cubbuun kun Ermiyaas 31:34 irratti. Amantoonni adeemsa fayyinaa hin beekneef hordoftoonni amantoota tokko amanuun malee cuuphaa fi mootummaa Waaqayyoo hin galle. Haa ta'u malee kaayyoon cuuphaa gara Ermiyaas 31:34 nu deebisa. Ermiyaas 31:34 irratti maal jedha? Yakkaa isaanii nan dhiisaaf cubbuu isaanii deebi'ee isaanitti lakkaa'u. Ermiyaas 31:34 wantoota adda addaan lama. Tokko wanta dhiifamuu fi lammaffaa wanta deddeebi'ee irra lakkaa'amu. Kunis gara cuuphaa fi dhiiga Yesuus Kiristoositti nu geecha jechuudha. Yakkaa isaaniin dhiisa. Yakkaan kun maalidha? Mee maalummaa yakkaa Ermiyaas 31:34 kanaa yaa. Yakkaa Addaam hojjete jechuudha waan biraa jechuu miti. Yakkichis nama hunduma irratti mursiise. Yakkichis uumama 3-4 qabannu bofichi deebisee dubartii hin duutu. Isin mukicha yeroo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuuf Waaqayyo akka taatan Waaqayyo beeka jedhee dubartiinis mukicha irraa fuutee nyaatte. Abbaa manaa isheetiis hin kennite. Inni kun yakkaa mursiise. Eenyu irratti? Addaam qofa irratti miti. Namni jala muree kan beekuu qabu. Yakkaan kun kan murame hunduma keenya irratti akka ta'e jala murtanii ta'u. Wanta beekan raawwatu waan ta'eef hamaa raawwachuuf dandeettii hamaa gaarii beekan argate jechuudha gaafa mukicha nyaate. Namni waan garaa isaa guute afaan isaatiin dubbata jedha. Jecharatti Luqaas 6:45 irratti laala. Dubartiin kana hunda hama kan bofichi attaallalee dubartii yakkaa kana nurratti mursiise. Yakkaan kun dhuguma isa Addaam hojjetee jedhuuf deebisa eeyyeen isa ta'uu eenyutu agarsiisa. Roomee 5:8-20 irraa hin arganna jechuudha. Roomee 5:8-20 maal jedha? Egaa akkuma irra daddarbaan nama tokkichaa hunduma irratti yakkaa mursiisa. Look asirraa sirriitti arganna. Irra daddarbaan nama tokkichaa kan Addaam kan Hawaa fi Addaam nama hunduma irratti yakkaa mursiisa. Qajeelummaan nama tokko immoo hunduma irratti firdii qajeelummaa agarsiisa ni jiraachisa. Akkuma abboomamuu diduun nama tokko baay'ee cubbamoota ta'an. Abboomamuun nama tokko immoo akkasumas baay'ee qajeeltota nu godha. Seerri daddarbaa gidduu lixuun gara seera baay'ee immoo ayyaana Waaqayyoo caalaa baay'ate. Seerri Addaam nurratti mursiise. Inni kun yakkaa nama hunda irratti mursiise. Karaa Yesuus Kiristoosiin fayyina arganna jechuudha. Kana sirriitti nu deebi'a. Kanaaf yakkaa isaanii nan dhiisa yoo jedhu yakkaa Addaamin nurratti murame jechuudha. Kanaaf cuuphaan mootummaa Waaqayyoo asirraa dhibbatti nu mattu. Namni akkuma jal'ataa asirratti wanni isinii galuu qabu. Namni kallattii adda addaatiin sagalee kana dabsu akkuma isaa galeetti bichaa deema. Maaliif namni akkan akka ta'e maaliif akka ta'e hin gaafatu Waaqayyo. Gizee tokko bishaan hin dhiqate kan jedhu kana bishaan akka sagalee Waaqayyootti jal'ise garuu bishaanuma cuuphaa akka ta'e sirriitti ibsa. Namni nagumaa jal'ataa waan ta'eef yaa nama
sirritti kadhaa. Yoo isinii galuu dide wangeelli maal Waaqayyo bakka kanatti maal jechuu Waaqayyoon dubbata. Waaqayyoon hin dubbannee miti. Kanarra kallattii adda addaati. Waldaan kun akka sirrii ta'e ani gowwummaan hin kadha. Garuu Waaqayyo gowwummaa koo ilaalee gisee adda addaa na gargaara. Naaf ibsa jechuudha waldaamtu kunillee akka sirrii ta'e. Kanaaf yaa nama yakkaan ni jedhuu fi cubbuun ni jedhu dhibbaan dhibbatti gargar baasuu akka qabdan asirraa nu hubattu. Hamaa balleessuu yookiin cuuphaa kana jecharraa argan. Ibroota 10:22 kanaaf warri yaanni isaanii hamminaan qulqulleessu. Hammina nuti ilaale addaam nurraa mursiise. Cuuphaan dhagni isaanii bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee koottaa gara dhugaa amantii guutuu Waaqayyotti dhiyaannaa jedha. Look asirratti asumarratti yaanni isaa hammina addaam hojjete nurratti mursiisan jechuudha malee wanna biraa jechuu miti. Anan biraa Roomee 6:4-9 nu cuuphaadhaan du'a isaatti dabalame. Isa wajjin awwaalamneera. Cuuphan jechuudha. Hamminni keenya sun cuuphan du'a Yesuusitti dabalame. Kiristoos humna abbaa ulfina qabeessa warra du'an keessaa akkuma kaafame immoo jireenya haaraatti ni jiraata. Akkuma du'a isaa wajjin walitti dabalan akkasumas du'aa ka'uu isaa wajjin walitti dabalan. Nu deebinee garba cubbuu akka hin taane dhagni inni cubbuu hojjetu akka badu baafamee namummaan keenya foonii moofan wajjin fannifamuu ni beekna. Nu yommuu duunu humna cubbuu jalaa ba'a. Kiristoos wajjin yommuu duune garuu Kiristoos wajjin immoo jiraachuu ni amanna. Kiristoos warra du'an keessaa erga kaafamee deebi'ee akkuma hin duune nus duunis si'achi irratti gooftummaa kan hin qabne beekna. Luuk asirraa nu cuuphaan isa wajjin duune ayyaana isaatiin lammata lachuun isa wajjin kaane maalummaa qabeenya Yesuus Kiristoos muluu keenya godhanna. Yakkaan addaam nurratti mursiise cuuphaan jechuu ofirraa ajjeesne ta'u ayyaana isaatiin dhiiga isaa dhiiga Yesuus keenya godhanne jechuudha. Namni wanni asirratti hubachuu qabu dhiigni kun nama hundumaaf Yesuus Kiristoos dhiiga isaa ilaalee dhiisan jedhu uduun ta'in nama lammata alateef jechuudha. Lammata alachuun dirqama. Wanta qabeenya san kan ofii isaa fidee ta'u hangafa lubaatti kenna. Isa san laaletti Waaqayyo isaaf har'allee nu dhiigicha Yesuus Kiristoos lammata Yesuus wajjin alachuudha. Dhiigicha Yesuus keenya godhachuun dirqama keenya malee zim jenneetu oduma lammata dhalateef cubbuun kiyya dhiiga laallamee naa dhiifama jechuun dogoggora guddaadha. Kana jala muree beekuu qaba kiristaanni kamiyyuu. Muka jireenyaarraa nyaachuu lammata dhalachuu jechuudha. Muka jireenyaarraa gara fiizikaala guyyaa fiizikaalii mootummaa Waaqayyoo gallu seerri hafuuraa gara seera barreeffamaa bara dhumaatti jechuudha. Seerri Waaqayyoo gara seera hafuuraa kun gara seera barreeffamaa bakka duraatti waan deebi'uuf muka jireenyaarraa nyaanna. Cuuphaan maqaa abbaa fi ilmaa mataa irratti barreeffama jechuudha. Yohaannis tokkoffaa Yohaannis 5:12 gara mallattoo maqaa Yesuus abbaa jijjiirra. Lammata dhalachuun muka jireenyaa irraa nyaachuutti akka jijjiiramu mul'ata 2:5 2:7 irraa ni ibsa. Mul'ata 2:7 namni gurra qabu inni hafuurri qulqulluu waldoota kiristaanaa jedhu haa dhaga'u. Isa moo'eef muka ijji isaa nyaatan jiraatan san jannata Waaqayyoo keessa nyaachuu nan kennaaf jedha. Laayishi mul'ata 22 irratti bishaanichi karaa mandara walakkaa yaa'a. Lagichi amma gamana muka jireenya namaaf kenna. Muka jireenyarraa lammata dhalachuu. Hamaa balleessuu. Amantoonni tokko amanuu mootummaa Waaqayyoo galle malee cuuphaa mootummaa Waaqayyoo hin gallu jedhanii amanuu akka yaada qalbii jijjiirrachuutti ilaala. Guyyaa nan amana jedhas yaada qalbii jijjiirratas mootummaa Waaqayyoo galle jedhu. Kun seera hafuuraa waan ta'eef guyyaa sana odoo hin ta'in amanaan tokko amanaa jedhamuuf wantoota gurguddoo 3 akka guutuu qabu. Tokkoffaa Yohaannis 5:6-12 irratti sirriitti ibsame. Isa kanarratti isa 3 kan odoo hin guutin ilma Waaqayyoo iyyuu sobduu waan godheef mootummaa Waaqayyoo hin galle jechuudha. Isaanillee maalidha? Tokkoffaa Yohaannis 5:6-12 maan jedha? Inni bishaaniin cuuphame. Dhiiga isaa dhangalaasuun dhufe isa kanaa.
innis Yesuus Kiristoosidha. Inni bishaan duwwaanii miti. Bishaan duwwaanii miti cuuphaa. Bishaaniif dhiigan dhufe malee hafuurri qulqulluun kana dhugaa ba'a. Hafuurri dhugaadha. Dhuga baatuu sadiitu jira jedha. Dhuga baatu namni tokko dhuga baatuu sadeen kan ilma Waaqayyoo amanuuf dhuga baatuu sadii qabaachuu. Isaan kunis hafuuricha. Nan amana jedhee Yesuus Kiristoos fudhachuun dirqama isaati. Guyyaa sana hafuuran argata. Bishaanicha cuuphamuun cuuphaan dhiigicha. Dhiignoo kennaa irbaata qulqulluudhaan. Sadanuu sagalee tokkoon dhugaa ba'u. Cuuphan tokko hin jedhan. Sadeen kun sagalee tokkoon waan dhugaa ba'aniif akka tokkuma jechuudha. Namoonni isa namni dhugaa ba'u fudhatama erga ta'e inni Waaqayyo dhugaa ba'u immoo ni caala. Namni kan dhugaa ba'u iyyuu ni fudhatama erga ta'e inni Waaqayyo dhugaa ba'u kun ni fudhatama jechuudha. An amanaa an jedhu. Alamuun amanaa an jedhu. Namni isa dhugaa naa ba'e ni fudhatama. Garuu an wantoota sadeen kan maal tokko hafuura qulqulluu lama bishaan dhiqachuudhaan cuuphamuu sadii kennaa irbaata qulqulluu sadeen kun dhugaa erga naa ba'e Waaqayyo dhugaa naa ba'e alamuun amanaa mootummaa Waaqayyoon gala. Isa sadeen kun immoo dhugaan ba'an ilma Waaqayyoo waan hin amanneef Waaqayyo sobduu godhe jechuudha. Kanaaf cuuphan mootummaa Waaqayyoo gahuu keessatti gahee guddaa akka taphatu. Amanaa jechuun wantoota sadii isin jedhanii toonnan amananii guyyaa qalbii jijjiirrachuu qofa akka hin taane sirraan dhuman. Yaa waldaa kiristaanaa jechuun taane jecha takkittii qabanneetu waldaa qoqqooduu dhiisnee koottaa sagalee Waaqayyoo isa dhugaa ta'e kanarratti hundoofnee dhugaa an deddeebine. Asirratti namoonni baay'een agan aladhe. Waldaa warra Pirotestaantii ani dura. Hundumni waldaa warra makaaniin amanaa waldaa baay'ee cimaa waldaa sirrii ta'edha. An akkasumas tanan Pirotestaantii hunduu tokkuma tokkootti waldaa baay'een seera waldaa isaanii seera waldaati oloo go'an baay'een ajaa'iban. Kitaaba mata dureessaa gufuuwwan dhugaa nu jalaa dhoksa yoo tokko barreessanii ture. Kitaabichi kitaaba baay'ee gaarii ta'e, kitaaba biyya kanaaf baay'ee barbaachisaa ta'e, kallattii adda addaatiin natti himamaa ture. Anillee mul'ata saba hedduuf eebba akkan ta'u, wantoota baay'ee keessatti hojii gurguddaa akkan hojjedhe natti himamaa ture. Anillee mul'ata argaan ture. Garuu cuuphan mootummaa Waaqayyoo galche kan jedhu achirratti waan jiruuf ani kana oduun beekuun cuuphan mootummaa Waaqayyoo galche sagalee waan jedhuuf waanan dhibbaan dhibbatti amaneef itti galchee ture. Gabaan silaa oduun zimjeetoo waa'ee cuuphaa dhiisee naa bal'ataa ture. Garuu guutumatti dhibbaan dhibbatti ibsuudhaaf akkamittiin keechaa dhiisamee sinuyyuu farada. Maaliif kitaabni kun an barreeffame irra caalaa luqqisiiwwan shanan kanaan dura isin ibsa isaanis kakuu Ermiyaas irratti nu galame, abdii Maatewos irratti nu kenne, fakkeenya gaa'ilaatiin akkamitti kakuu moofaa gara kakuu haaraa Rooma irratti barreeffamee fi lammaffaa Qorontos irratti kanaan dura sirriittis ni ibsa irratti hundaa'e. Garuu cuuphaa gofa waldaan jetteef akkamitti seera waldaa kanaa waan hin deeggarreef gabaan bal'ifa isaanitti illee nan gurguradha dhiisa. Kun jechuun fedhii foonii kiyyaa buluu waan hin ta'eef oduun beekuu aarsaa kaffalumaaf barreessee ture. Akka waldaa warra makaaniitti akkan dura baradhetti namumti isaa ta'u qeesni haa jedhu sagalee Waaqayyoo erga jedhee dhibbaan dhibbatti ani wanta saniif fudha. Garuu waldoonni warra akka waldoonni kanneen kuuwwan immoo seera Waaqayyoo isa Waaqayyo ta'e seera waldaa isaanii caalchisanii too seera waldaa isaanii san irra kabaju jechuudha. Kun kiristaanni akkanaa maaliidha? Yaa kiristaanatti yaada seerri Waaqayyoo hoomiyyuu nu cuuphan mootummaa Waaqayyoo hin galchu innee iyyaa oolleef hin jijjiirra. Cuuphan mootummaa Waaqayyoo galchi hin galchi. Waan galchuu ta'e hin galchuudha. Garuu waan galchuuf seera Waaqayyoo jijjiiruu hin dandeenyu. Seerri waldaa kiristaanaa ni jijjiirra. Seerri waldaa adda addaa kallattii toletti namatu baase waan ta'eef jijjiiramuu danda'a. Seerri waldaa warra makaanii jijjiiramuu danda'a. Seerri waldaa warra mulu wangeelii jijjiiramuu qaba. Akka isaanitti tolutti hayyuun
seera waldaa isaanii jijjiiramu. Sagalee waaqayyoo hoo yaa nama iyyinee dhiisnee akka laftii fi bantii waaqaa fi bantii lafaa badanitti seerichi waan hin jijjiiramu. Seerri waaqayyoon baraka waaqayyo ta'e sirriitti hubachuu qaba. Yohaannis tokko irratti kaasnee yoo dubbisne seerichi sagalee waaqayyo sagalee ture sagalichi foon uffatee gara biyya lafaa dhufe jedhe. Sagalee jechuun kun seerri kun waaqayyo waan tureef sodaadhaa itti yaadaa isin jettaniitoo akka salphaatti yaadina akka salphaatti fudhatina seera waaqayyoo sirriitti hoo isinii gale immoo seera keessanii ol go'aa malee seera waldaa keessanii seera waaqayyoo ol hin go'ina. Sodaadhaa uma barsiistaniiyyuu namoonni tokko namoonni hafuuran hin bilchaanne sim je'eetu waan waldaa isaanii duuka akkuma nooti waldaa isaanii duuka bu'eetu seera waaqayyoo uduma beekuyyuu kan dabsu hin jiru. Seerri waaqayyoo hin dabu. Seera waldaa keessanii dabu. Kanaaf namni kamiyyuu itti yaaduu qaba. Inni biraa cuuphaa mootummaa waaqayyoo galchuuf luqqisi sirriitti nu hubachiisu. Phexros tokkoffaa Phexros 3:20-21 isiniif hin dubbisa. Isin hafuura namoota warra dura bara Nohi yeroo markaba tolfamee yommuu waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa tureeti. Isaaniifis hin abboomne hafanidha. Markaba san keessaa namoonni muraasni kana jechuun lubbuun namoota 8 bishaan keessa oolanidha. Kun fakkeenya cuuphaatti isa isin amma ittiin ooltanii laa cuuphan. Markaba warra Nohi isa lubbuun namoota 8 ittiin oolan san. Oduu markabni kun hojjetamuu baate hin oolu hin oolan. Nullee cuuphan fakkeenya saniitiin ittiin oolu mee kan maayyuun dubbis namoonni cuuphaa mootummaa waaqayyoon galchuu jettanii aga umaa mormitan itti yaada markabaa wal fakkeeffama. Markaba san malee lubbuun namoota 8 kuffayyuu hin danda'u ooluu hin danda'u. Nullee cuuphaa malee ooluu waan hin dandeenyeef sirriitti itti yaaduu qabna. Dhiiga Yesuus immoo dhiigni Yesuus cubbuu keenya nu dhiisuuf jechuu lakkaawan jiru saniif. Maatewos 26:28 kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabbate san cimsuuf dhiifama cubbuuf namoota baay'eef dhangala'e. Dhiifama cubbuutiif dhiigni dhangala'e. Yohaannis 6:56 irratti foon koo nyaattu dhiiga koos akka dhugan ana keessa jiraata. Kan foon koo nyaatu kan dhiiga koos dhugu ana keessa jiraata. Ani isa keessan jiraata. Abbaan inni jiraatan akka na erge ani immoo sababii abbaa akkuman jiraadhu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif ni jiraata. Sababii Yesuusis namni foon Yesuus nyaatu ni jiraata jechuudha. Ermiyaas 31:34 isin hundumti isaanii xinnaa hamma guddaatti waan na beekaniif si'achi namni tokkollee nama biyya isaati yookiin obboleessa isaati waaqayyoo garii eegoosuu hin danda'u. Kun raajota. Raajoonni jechaa ka'an. Raajoon Saamu'eel qabanii hanka Yohaannis cuuphate. Luqaas 16 seerri fi raajoon nama Yohaannis cuuphate ergasii wangeela lootummaa waaqayyoon lallabame jechuudha. Amma rakkoon biraa jiru. Rakkoo garaagarummaa seera waaqayyoo, seera waldaa kiristaanaa fi kennaa waaqayyoo adda baafachuutu jira. Namoonni tokko seera waaqayyoo fi kennaa waaqayyoo akka tokkootti fudhachuudhaan Maatewos 5:17-20 fi Efesoon 4:5 faallaa waliiti. Maal jedha Maatewos 5:17 seera fi barsiisota raajotaa raawwachuun dhufe malee diiguuf hin dhufne jedha. Seerri fi barsiisonni raajotaa gara hafuura qulqulluutti jijjiirama. Efesoon 5:5 immoo kennaawwan amma laalachi irratti. Efesoon 4 isaan namoota kennaa isaan kaan ergamtoota isaan kaan waaqayyo isaanitti mul'ise hima kaan wangeela lallabaa kaan eegdota kaan barsiisota ture. Laala sirratti waan namni kamiyyuu nu kennaa fi seerri gargar. Kennaa waaqayyo jechuun namni kamiyyuu fudhateetu kan ittiin tajaajilu jechuudha. Wannoon immoo isarra cimala seera jechuudha. Kakuu moofaa keessatti raajiin tokko seera waan ta'eef
raajii erga ka'e dirqama deemee too raajuun namni illee dirqama fudhachuun kakuu haaroo keessatti kennaa waan ta'eef namni illee hubannoo ta'uu dirqama miti. Kakuu moofaa keessatti raajiin tokko maqaa waaqayyoo dhi'eetoo kallattii biraatiin karaa biraarraa fuudheetoo soba raaje ni ajjeefama. Har'a waan ajjeefamaan ajjeefamu kennaa waan ta'eef itti fayyadamuu baachuu danda'a. Dirqama akka seeraa hubannoo sana hin cimu jechuudha. Seeraa sana. Kanaaf kennaaf seera jedhaayyuu laa. Namni akka waa faallaa waliitti seeraaf kennaa eechaaf eecha waliin argaa waliin argu. Kanaaf kakuu haaraa keessatti barsiisni raajotaa kennaadha. Namni kamiiyyuu kennaa adda addaa qaba. Kiristaan kennaa hafuurri kennaa adda addaa kenna. Kaa'u mul'ata arguu, kaan eegdota kennu, ogummaa adda addaa, hubannaa adda addaa kennaaf. Waaqayyo luqqisiiwwan kakuu moofaa keessatti seera waaqayyoo jechuudha ta'uu mul'isu. Keessa deebii ani raajii akka keetii obboloota keessan keessa deebii 18:18 ani raajii tokko akka keetii obboloota keessan keessa nan kaasa dubbii koo afaan isaa keessa nan kaa inni wanta abboomamu hundaa isaanitti malle. Laala waaqayyo sirratti maal laalle sirratti luqqisii raajiin seera waaqayyoo ta'uu mul'isu jechuudha. Muuseen raajii akka ta'e keessa deebii 18 irraa ni hubanna. Haa ta'u malee maqaa raajii hin kennamneef sababni isaa seerri yeroo Muusee seerri raajii hin turre. Seerri raajii hojii ergamtootaa 3:24 raajonni Saamu'eel irraa jalqaban yeroo Muuseen turre jechuudha. Kanaaf Muuseen raajii guddaa namni agaruu Muusee waaqayyoon kallattii wal argeetu haasa hin jiru. Garuu Muuseen kitaaba keessatti raajii hin jiru jechuudha. Seerri raajii kitaaba raajii Muuseen jedhamne, kitaaba raajii Ermiyaas, kitaaba raajii Isayyaas, Saamu'eel irraa jalqabeeti. Raajii kan kaase mootota, raajota fi luboota addaan qoqqoodee kan kaase Saamu'eel irraa jalqabe. Seerri kiristaanaa sirriitti diipilii kan diriidha Saamu'eel irraa. Saamu'eel nama baay'ee amanamaa waaqayyo baay'ee mana isaa dabarseetti kenne. Raajis amanameetu gaggeessaa ta'ee amanamee ofii isaatii yoo hin ta'in barsiisonni raajotaa kakuu haarawaa keessatti kennaa waaqayyoo ta'uu luqqisii mul'isan. Maatewos 5:17-20 irratti seera fi barsiisota ni raawwate waan ta'eef gara hafuuraa raawwatame. Luqaas 17:16-17 seerri fi raajoon nama Yohaannis cuuphaa argasi immoo wangeela mootummaa lallaban namni hunduu dhiibbateetti gala jedha. Efesoon 4:1 irratti isaan namootaa kennaa kenne jedha. Asirratti kennaa raajiin jechuudha. Kennaaf seerri immoo garaagarummaa guddaa akka qabuun inni sadaffaan seera waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa kennaawwan waaqayyo kenneef kana waldaa'aaf tokkoon itti fayyadamu seera mataa ishii baafattee akka itti tolu namoonni tokko isaanii akka tajaajilaniif kennaa kana fayyadamuuf seera mataa isaanii qabu jechuudha. Seerri waldaa kiristaanaa jijjiiramuu danda'a. Garuu sagalee waaqayyoo jechi waaqayyoo waan ta'eef guutumaan guututti jijjiiramuu hin danda'u. Qabxii lammaffaa sirriitti jala murree hubachuu qabna. Ermiyaas 31:34 akka 31:33 akka 34 yaadatti qabachuun abdii bara ce'umsa keessa Yesuus nu kennetti ce'uu qabna jechuudha. Gara wangeela kakuu haarawaatti jechuudha. Abdii kana ilaala nuyyuu akka dhuunfaa kiyyaatti jalqaba Ermiyaas 31:33 akka 34 waan nu hubanneef abdii kana hubachuun baay'ee waan na rakkiseef wangeelloo barreeffamu akka rakkoo qabuutti fudhe jechuudha. Luuk jalqaba ibbatti Ermiyaas kan erga hubannee gara kanaatti ceena. Maatewos 5:17-20 seera fi barsiisota raajotaa diiguuf isaan raawwachuuf kanaan taabonnii fi sirni ijaarsa mana qulqullummaa nafni akkuma jirutti kakuu moofaa keessatti hojiirra oolan kan jedhuun hubachuu dadhabeetu waggoota 7 wangeelloo barreeffamu akka waan rakkootti hin qabne. Sababni isaa kakuu dura nu kakatame Ermiyaas irratti waan hin hubanneef kanatti namni ibbatti Ermiyaas mataatti qabatee karana ce'uu qaba.
Inni sadaffaan immoo raawwii kakuu Ermiyaas 31:33-34 galamee fi abdii Yesuus Maatewos 5:7 nuu kenne raawwii isaati jechuudha. Icharratti nuu raawwatu hojii ergamtoota 2:33 irratti inni gara mirga Waaqayyoo abbaa fudhatame hafuura qulqulluu abdachiise ture abbaa biraa fuudhee erge. Kun amma argitan kun dhageessa isa kan jedhee Phexros barreesse. Yeroo hafuurri qulqulluun nu ergame kun abdiin kun nu raawwate yaa kiristaana. Inni biraa immoo sirriitti hubachuu kan qabnu seera jala akkamitti akka baane fakkeenya gaa'ilaatiin barsiisa jechuudha. Roomee 7:1-6 keessatti amma fakkeenyaaf abbaan manaa fi haati manaa seera itti gaa'ilaatiin seera waan ta'eef walii hiikuu hin danda'an jechuudha. Abbaan manaa ishii jiru hoo sagaagalte seera kana jala waan jirtuuf sagaagaluu hin dandeechu adabbii guddaa. Garuu gaafa abbaan manaa yookiin isaan keessaa tokko du'e seera jalaa baane. Nullee gaafa cuuphamnee cuuphan duune seera kana jalaa baane seera hafuuratti galuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya kanarratti hundaa'eet Waaqayyo barsiise jechuudha. Kanaafuu sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Roomeen kunillee fakkeenya gaa'ilaatiin seera barreeffamaa jala fakkeenya gaa'ilaatiin akkamitti akka ba'an sirriitti nu ibsa jechuudha. Kanaaf yaa kiristaana kanallee sirriitti hubachuu qabna. Inni biraa ibsa akkamitti seerri barreeffamaa hojjechaa turee fi amma ammoo seerri hafuura qulqulluu hojjeta. Seerri barreeffamaa kakuu moofaa keessatti akkamitti akka hojjeta. Amma ammoo seerri barreeffamaa hojjeta kan jedhee nu ibsu. Lammaffaa Qorontos 3:1-4. Amma keessa deemnee ofii dubbachuu jalqabneerra. Amma keessa deemnee ofii yookiin akka namoota tokko caafata nu dubbatu garaa keessa fiduu yookiin simbira argachuun barbaachisaadha. Ni ollaa wangeela kana sirriitti hubachuu qaba. Amma keessa deemnee kakuu moofaa keessatti kan nu dubbatu seera barreeffamaa taabota jechuudha. Amma immoo kiristaanni tokko erga amanee kakuu haaraa kana keessatti haga lammata alaatutti ofii dubbata jechuudha. Kanaaf amma keessa deemnee ofii dubbachuu yookiin caafata nu dubbatu argachuun barbaachisaadha. Yesuus Kiristoos amantiin garaa keenya keessa isan nu dubbata jechuudha. Kakuu haaraa keessatti akka kakuu moofaa seera nu dubbatu nu barbaachisa jechuudha. Eeshi luqqisi lammaffaa Qorontos 3:1 kan barreeffama namoota lammata dhalataniif. Lammaffaan Qorontos kan lammata waldaa kiristaanatiif barreeffama. Luqqisi lammaffaa Qorontos hubachuun haala caaseffama macaafa qulqulluu kakuu haaraa gabaabbinaan jira. Wangeela arfan oduu misiraachuu sagalee misiraachuu namoota hundumaaf labsa. Hojiin ergamtootallee namoota hundumaaf barreeffama. Roomea haga ergaa Yuudii waldaa kiristaanaa oddii waldaa kiristaanaa namoota lammata dhalatan namoota cuuphamaniif waan ta'eef kanneeniif immoo Waaqayyootu lammata dhalataniif dubbata jechuudha. Nu warra ofii dubbatu san lammaffaa Qorontos 10:2 nu warra ofii dubbatan sanitti of lakkaa'uu yookiin isaanitti of qixxeessu ija hin jabaatu. Isaan ofii isaaniitti wal safaru walii isaanii of ni qixxeessu. Kun gowwummaa isaaniitti jabaatu Phaawulos jechuudha. Kanaaf yaa kiristaanaa har'a kan nu dubbatu sagalichi Yesuus Kiristoos sagalichi jechuu sirriitti hubachuu qabna. Fakkeenya seerota barreeffamaa gara seera hafuura qulqulluu jijjiirraman. Fakkeenya seerotaa kana tokkoon gabaabsisiniif. Tokkoffaa hangafa lubaa nama ture. Hangafa lubaa bara baraan jiraatu gara gooftaa Yesuus Kiristoositti jijjiirra. Hangafni lubaa kakuu moofaa keessatti nama. Kakuu haaraa keessatti hangafa lubaa Yesuus Kiristoositti. Tokkoffaa Phexros 2:5 isin luboota qulqulluu haa ta'u aarsaa hafuuraa karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatama dhiyeessu akka dhagoota jiraattota ijaarsa mana hafuura sanii ta'a. Abroota 7:11 amma karaa seera lubummaa Leewwiidhaaf kenname saffiidhaan baafachuu utuu argamu ta'e inni akkuma lubummaa Aroon waamee hafa. Lubni biraa akka lubummaa
Malkatsaadiq kaafamuun maaliif barbaachisa ree? Lewwii irratti sabni kun seera argate. Lubummaan kun yeroo geeddamu seericha keessatti geeddaramni ni barbaachisa. Lubni amma lubummaa gosa biraa Yuudii keessaa namni tokko dura keessaa luba hin taane waan ta'eef lubni gosa Yuudii keessaa Musee kan humaa hin dubbanne. Yegiddilaa seera keessatti illee jijjiiramni seeraa ni barbaachisa. Maaliif? Seera lubaatu jijjiirama. Kanaafuu seera moofarraa gara seera fuuratti jijjiiramuun dirqama jechuudha. Inni lammaffaa aarsaa qulqulluu dhiiga gooftaa Yesuusitti jijjiirame jechuudha. Ibroota 9:22 dhuguma akka seerichaatti wanti hundinuu dhiigaan qulqulleeffamuu ni danda'a. Dhiigni osoo hin jigin dhiifamni cubbuu akka hin jirre ibsa. Inni sadaffaan godoo gaaddidduu Waaqayyo Museetti agarsiisame gara bantii Waaqarratti godoo caalutti jijjiirame jechuudha. Arfaffaa seera ittiin sabni Israa'el gaggeeffamu jijjiirame jechuudha. Isa Roomee 13:1-7 argattu. Shanaffaa Waaqayyo mallattoo namni amanaan kaan irraan addaan baasu jijjiirame. Dura amanaan tokko kittaannaa ijoollee dhiiratiin har'a hoo cuuphan jechuudha. Cuuphatti jijjiirame. Kanaafuu yaa saba laayikii koomantii gochuun dagatina. Jabaadhaa dubbisaa.